Guyyaan Saalessa Sammuu Idil-Addunyaa guyyaa irraa mata duree bitootessa Dibooraa waliin jedhuun qindeessummaa Faawundeeshinii Dibooraatiin Addabaabaayii Masqalaatti kabajameera. Sagantaa kanarratti Pireezidaanti Taayyaa Asqasillaasee, Kaantibaa Adaanach Abeebee, hundeessaa Faawundeeshinii Dibooraa Obbo Abbaaduulaa Gammadaa, Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa, Ministeerri Dhimma Dubartootaaf Hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee fi keessummoonni biroo waamichi taasifameef hedduun argamaniiru. Sagantaa kanarratti hundeessaa Faawundeeshinii Dibooraa Obbo Abbaaduulaa Gammadaa kaayyoo guddaan kabaja guyyaa kanaa namoonni saalessa sammuu qaban akkuma nama kamiyyuu barachuu fi hojjechuu akkasumas guddina biyya isaaniif gumaacha taasisuu akka danda'an beeksisuu ta'uu himan. Namoota Faawundeeshiniin Dibooraa leenjises hojiitti bobbaasuuf hunduu ga'eessaa akka ba'atu Obbo Abbaaduulaan dhaamaniiru. የዛሬ ዋናው ዓላማችን እነዚህ ከዳውን ሲንድሮም ጋር የተወለዱ ህፃናት Kaayyoon keenya inni guddaan har'aa daa'imman hanqina guddina sammuu waliin dhalatan ilmaan namaa waan ta'aniif gargaaruu qabna, deeggaruu qabna, mana akka gadi bahan taasisuu qabna kan jedhudha. Yoo danda'ame immoo hojii qabatanii maatiif biyya isaaniif akka ta'an taasisuudha. Kanaaf fakkeenya kan ta'u Faawundeeshinii Dibooraa kutaa magaalaa Eekkaatti ijoollee 12 gara hojiitti galcheera. Har'a ijoollee waggaa 18 ol ta'an leenji'anii hojii eeggatan 60 qabna. Manneen hojii kan qabdan, kaampaanii garaa kan qabdan ijoollee kana tokkos lamas fudhadhaatii gara hojiitti galchaa. አንድም ሁለትም ልጆቹ ሰዱና ወደ ስራ አስገቧቸው. Namoota kana deeggaruun biyya utubuudha kan jedhan Obbo Abbaaduulaa Gammadaa qaamota kana dura deeggarsa taasisaa turanis galateeffataniiru. ሁላችን እንደነሱ ተወልደን ቢሆን ኖሮ በዓለም ላይ ጦርነት አይኖርም. Hundi keenya osoo akka isaanii taanee dhalanne ta'e addunyaarra waraanni hin jiraatu. Addunyaarra jaalala malee jibbi hin jiraatu ture. Isaan jaalala qofa beeku, lolan beekan, sobas hin beekan. Kanaaf ijoollee kana waliin ooluun jaalala barachuudha, biyya utubuudha. Ministeerri Fayyaa, Hospitaalli Minilik, Hospitaalli Xiquur Ambassaa, Hospitaalli Kooriyaa dhiheenyatti warra nu deeggaranidha. Kanaaf hunduma keessan ni galateeffanna. Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa yaaliin fayyaa deeggarsii fi tumsi namoota saalessa sammuuf taasifamu hedduu barbaachisaa waan ta'eef deeggarsi isaaniif taasifamu itti fufaa ta'uu qabaa jedhan. ዳውን ሲንድሮምና ሌሎች አይምሮ እድገት ውስንነት የተወለዱ ህፃናቶችን ስንመለከት daa'imman saalessa sammuu fi hanqina guddina sammuu waliin dhalatan yoo ilaallu jireenya isaanii karaa mijataa ta'een gaggeessuu akka danda'an ilaalaa turree jirra. Haa ta'u malee har'as yaaliin fayyaa deeggarsaaf tumsa hedduutu isaan barbaachisa. Saalessa sammuu waliin wal qabatee rakkoo fayyaa dhufa yoo ilaalle tokko dhibee onneeti. Sanaafis biyya keessaaf alatti yaaliin kennamaafii jira. Akkasumas rakkoon sirnaan harganuu fi dafanii guddachuu dhabuu ni mudata. Qorannoof yaalii isaan barbaachisu akkasumas deeggarsa itti fufaate akka barbaadan hubachuun gahee keenya bahuu qabna. Sirni yaalaa namoota saalessa sammuu qaban gidduu galeeffate hojiirra ooluu akka qabu kan yaadachiisan Dr. Maqdas, Ministeerri Fayyaas gahee isaarraa eegamu bahuu jalqabe cimsee kan itti fufu ta'uu eeruun hojii Faawundeeshiniin Dibooraa hanga har'aatti hojjeteefis galata dhiyeessaniiru. ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የጤና ባለሙያዎች ነኝን ግለሰቦች ለመከባከብ akka ministeera fayyaatti ogeeyyiin fayyaa namoota kanneen kunuunsuuf sirna isaan giddu galeeffate hojii keenya tokko tokkoon keessa galchuu akka qabnu asumaan isin yaadachiisuun barbaada. Sirna ittiin addatti isaan yaalluu fi deeggaruu qabnu ilaalleerra. Cimsinee itti fufuu ni gaafata. Maatiif guddistoonnis isaan dhaggeeffachuu rakkoo fayyaas ta'e biroo hubachuu irratti gahee olaanaa qabu. Karaa miidiyaas hubannoo hawaasaa cimsaa deemuun isaan dhoksuu dhiifne dandeettii isaan qaban baasuu qabna. Faawundeeshiniin Dibooraa hojii hanga ammaatti hojjeteef maqaa ministeera fayyaan isin galateeffachaa har'as isin cina jiraachuu keenya ibsuun barbaada. ከጎናችሁ መሆናችንን መግለጽ ፈልጋለሁ።